Koreen eegdota warraaqsaa Iraan aleellaa qindoomina qabu Hizbollaa Libaanos waliin ta'uun Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa naannicha keessa jiran irratti rukuttaa cimaa raawwachuu beeksise. Gama biraan dhaabbanni basaasaa Ameerikaa odeeffannoo USA fi Israa'el rifachiise saaxileera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan waliin jiru sa'aatii kana kaasee yeroo kamittuu dhaabuu akka malu beeksiseera. Faallaa kana ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis duulli boombii kun haga barbaachisaa ta'etti itti fufa jechuun cimsanii dubbataniiru. Waraana gurraandhala 28 bara 2026 eegale kanaan aleellaan misaayilaa fi diroonii boqonnaa tokko malee kaaba Israa'el giddu galeessa fi kibba Israa'el irratti raawwatameera. Koreen eegdota warraaqsaa akka gabaasetti aleellaa halkanedaa marsaa 40ffaa gaggeessanii misaayiloonni ciccimoon akka Qaadir, Imaad, Kaayibar Sheekanii fi Fattaa kan hirmaachise ta'uu ibseera. Magaalaa buufata doonii Iliyaat dabalatee Israa'el keessatti bakkeewwan 50 olis rukutuu himeera. Magaalaan Iliyaat yeroo jalqabaaf duula kanatti akka makamtes himameera. Hizbollaan gamasaan Opereeshinii Tiyaasiroo jedhee waamu jalatti misaayilota 100 ol fayyadamu magaalota akka Kiriyaat Shimonaa fi Nahariyaa dabalatee qubsuma naannoo daangaa Libaanositti argamu rukutuu himeera. Kana malees bu'uuraalee waraana Israa'el naannolee kaabaa keessatti argaman milkaa'inaan aleeluu himeera. Opereeshiniin walitti makame kun lafa irratti dirree waraanaa jijjiireera jechuun koreen eegdota warraaqsaa ibseera. Yeroo ammaatti lammiileen Israa'el jireenya saayiranii irraa gara saayiranii fi baankarii keessatti yeroo dheeraaf hidhamuun akka isaan mudatu cimsee ibseera. Humni kun halkanuma kana buufataalee waraanaa Ameerikaa, Joordaan, Saawud Arabiyaa fi dhaabbilee waraanaa Kuweetii fi Baareen irratti haleellaa raawwachuus ibseera. Gama biraan dhaabbanni basaasaa Ameerikaa odeeffannoo USA fi Israa'el rifachiise saaxileera. Haleellaa cimaan Iraan irratti raawwatamus gabaasni basaasaa Ameerikaa CIA'n akka agarsiisutti mootummaan Iraan balaa kufaatii akka hin qabne mirkanaa'eera. Akka maddeen hedduun jedhanitti hooggansi biyyattii baay'inaan kan hin tuqamne yoo ta'u, Korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa fi hoogganaa haaraan muudame Mojtaab Kaaminii ofitti amanamummaa gaariirraa akka jiranis himameera. Qondaalonni Israa'el gamasaan mootummaan Iraan akka kufu wanti mirkanaa'an akka hin jirre dhuunfaan kan beeksisan yoo ta'u, haalli lafarra jiru garuu dhangala'aa ta'ee hafeera. Mormiin keessoo mootummaa irratti dhiibbaan akka godhamu hayyamuuf weerarri lafoo USA fi Israa'el barbaachisu akka oolles kaasaniiru. Haa ta'u malee filannoon kun gatii guddaa akka isaan baasisus himameera. Kuni kanumaan osoo jiru pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan waliin jiru sa'aatii kana kaasee yeroo kamittuu dhaabuu akka malu beeksiseera. Ibsa gabaabaa halkanedaa Axios kennaniin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan keessatti qabatamaa wanti taargeettii godhamu hin hafne jechuun waraanni kun yeroo ani barbaadetti xumuramuu danda'a jechuun ibseera. Faallaa kana ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis duulli boombii kun haga barbaachisaa ta'etti itti fufa jechuun cimsanii dubbataniiru. Guyyaa guyyaan Teeraanii fi bakkeewwan ijoo Iraan irratti xiyyeeffachuu waraanni biyyattii akka laafuu fi uummanni Iraan akka ka'u taasisuuf kan kaayeffate ta'us himaniiru. Haleellaan Iraan fi Hizbollaa walitti makame kun wallabdee Iraan, Israa'elii fi Ameerikaa haalaan akka hammaate kan mul'isu yoo ta'u, misaayiloonni fi dirooniin Iraan bu'uuraalee waraana Israa'elii fi Ameerikaa irratti dammaqinaan kan xiyyeeffatan ta'uunis ibsameera. Gama biraatiin ammoo milishoonni Kurdootaa Iraan keessa jiran tarkaanfii fudhachuuf qophaa'anii osoo jiranii humnoota nageenyaa Iraan irratti haleellaa guddaa itti fufsiisuuf humna dhukaasaa akka hin qabne gabaasni basaasa CIA cimsee ibseera. Wallabdeen amma deemaa jiru kun naannicha of eeggannoo olaanaarra kan galche yoo ta'u, namoonni lachuu marsaa itti aanuuf qophaa'uu itti fufaniiru. Haalli kun taajjabdootaaf waraanni akkamitti akka dhaabbatu yookiin hammaachuu akka danda'u wanti mirkanaa'e akka hin jirre taasiseera.